yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota koollee kutaa tokkoo kaasee haga kutaa 12tti ergan baradhee xumuree booda sanaan booddee mooraa yuunivarsiitii seeneen barnoota digirii tokkoffaa fi gara biyya hambaatti immoo godaanuun barnoota digirii lammaffaa baradhee eebbifameen yeroo ammaa kanatti immoo gaa'ilallee dhaabbadheen haadha ijoollee lamaan ta'eera. Maatiin koo akka gaariitti qabeenya qabu. Yeroon ani barachaa ture jechuudha. Ammatti garuu abbaan koo boqotee jennaan qabeenyi hunduu manca'ee haati koo kan isheen ittiin gargaaramtu obboloota koo fi ilmaan ijoollee yeroo ofii qabdutti kan barsiiste kan guddisteeni. Abbaan koo mana uffataa kan qabu turee fi magaala keenya keessatti bakka sadiitii suuqii nama qabu darbee hofcoo midhaan daaku kan qabu mana suuqaa meeshaa ijaarsaa kan qabu nama baay'ee qabeenya qabu ture. Kanuma qabeenya qabutu dubartii bareedduu fuudha mitiire. Haati koo har'allee bilillee fakkaatti, baay'ee bareeddii, adii faranjii fakkaatti malee dhiiga lammii Afrikaa keessaa kan qabdu hin fakkaattu. Mana keenyatti dubartii taanee kan dhalanne 3, dhiira ta'anii kan dhalatan immoo 5, walii galaan haatii fi abbaan koo ijoollee 8 walirraatii qabu. Kana qofa otoo hin taane abbaan koo haadha koo waliin gaa'ela otoo hin dhaabbatiin dura ijoollee dhiiraa 2 gaa'ela godhatee walirraatii adda bahaniiru. Lammaffaa irratti fuudhuun dubartiifis haa ta'u dhiiraaf baay'ee gaarummaa akka hin qabnee fi sanaan booddee gaa'ela keessatti qulqullummaan akka hin jiraanne kanan beeke yookiin immoo hubadhe gaa'ela haadhaaf abbaa koo irratti. Mana keenya keessaa sadaffaa irratti dhaladha. Hangafti koo ijoollee dhiiraa 2. Ta'us garuu ijoollummaa kootii kaasee wanta mana keenya keessatti ta'u tokko lamaan icciitii karaa abbaa koos haa ta'u karaa haadha koo dalagaman nan beeka. Abbaan koo ifaaf ifatti yeroo barbaade haadha manaasaa kan duraa biranii deema. Haati koo immoo innuu achi haadha manaa qaba anis maal kan jedhuuni natti fakkaata. Iccitiidhaan nama bira deemtee waliin qabdi. Numa obboleessi keenya tokko kan abbaa koo miti jedhamee ni komatama. Kan ammoo shakkiitiin yookiin immoo gurra namaatiin kan hin beeku otoo hin taane haati koo na qabattee deemtee nyaata na baachistee mana nama kanaa yeroo seentu anaan akka waliin dabarre naan jettee yeroo gadi baateettu ani nan beekamu. Ijoolleef umrii waggaa 5 waggaa 6 jechuun wanta akkanaa beekuuf yookiin immoo hubachuuf salphaa miti. Maarree haga umriin koo waggaa 12 waggaa 13 guututti haati koo na fuutee mana nama kanaa ni deemti. Dabalataan abbaan koo kanneen umrii isaarra jiran irra darbee ijoollee dubartoota xixiqqoof maallaqa kennee barattoonni baadiyyaadhaa dhufanii mana kireeffatanii yeroo jiraatan uffata bilisaan isiniif hin hodha jechuun umrii isaatiin kan hin madaalle waliin irree akka inni ciisu anatoo hin taane kan beeku gabaa guutuu magaala keenyaati. Gaa'ela lammaffaarra qulqullummaan akka hin jirre argaan guddadhe. Kanaaf immoo ija koo akkan banadhu kan na gootee adaadaa koodha. Adaadaan koo bifa qabdi haa ta'uutii garuu jireenya gaarii hin qabdu. Inumaa harka caalaayyuu mana keenyatti anaa fi obboloota koo guddisuutiin dabarsite. Akka tasaa ta'ee dogongora guyyaa tokkoon jaalallee ishee waliin ciisuun daa'imni garaatti hafee inni ishee dhiisee dirree waraanaa deemee achitti yeroo boqotu deebi'ee dhufee na fuudha jettee abdii godhattee teessus haa ta'uutii garuu inni waan hafeef ilma isaa guddisuuf qofa dirqamtee maatiitiin immoo kan jibbamte taate utuu bifa addaa qabdu akkuma haadha koo bareeddu carraan jireenyaa garuu duubatti ishee hambisee namni isuma qabu jaallatamitiire akkoo koo biratti haati koo ni jaallatamti adaadaan koo immoo ni jibbamti. Booddee irratti rabbi ishee gargaaree erga umriimti ishee darbee gaa'ela dhaabbattee haa ta'uutii garuu waanuma isheen turtee fedha fakkaata rabbi immoo gaa'ela nagaa qabu qulqullummaas of keessaa qabu kenneefii jiraatti. Qabeenya qabaachuu baattus safartee namaaf kennu irraa hafee nyaadhaa dhugaa jettee fira waamuu dadhabdus gaa'elli ishee garuu qulqulluudha. Waa'ee haadha koof abbaa koos isin dubartoota dhaanaan nuun jettee anaaf obboloota koo seeraan nutti himti. Kan nama ajaa'ibu abbaan koo yeroo
boqotu haatii fi abbaan koo gaa'ilaan illee deebisanii walirraa adda bahanii qabeenya qaban illee hirataniiru. Dhuma isaanii Rabbi akka bareechuufiif adaadaan koo yeroo hundaa ni kadhatti ture. Haa ta'uutii garuu abbaan koos haati koos nama salphaatti harka kennatanii gadi jedhanii taa'anii hin turre. Inuma dubbiin arrabni haadha koo keessaa bahu akka dubartii abbaa manaa ofirraa hin qabneeti malee akka dubartii jaarsa qabaattee tasgabbooftee jiraattuu miti. Bareedina waan qabduuf bareedina ishee kan ammoo yeroo yerootti waan eeggattuuf hanga har'aatti illee dullumni ergatti dhufee rifeensi adii ergatti ta'e gam akka hin jenne obboloonni koo natti himu. Kuni hafuuradha malee nagaafis miti. Yeroo hedduu anis adaadaa koodhaan wantan jaalladhuuf wanta mana keenya keessaa arguu waan hin feeneef baatii tokko baatii lama mana adaadaa koo jiraadheen mana maatii koo deema. Hubattuu xiyyeeffattuu dhimma godhattuu akkan ta'e haati koos taate abbaan koo anaan hin beekanii. Barnoota kootti illee salphaan ture. Keessumaa yeroo barnootaan kutaa 7 gaheerraatii kaasee ijoolleen dhiiraa haga yoomiitti daree keessaa anaan na caalaa hafu jedheen xiiqiidhaan qayyabachuu jalqabeen daree keessaa 1 hanga 3 kutaa 9ffaa ergan gahee kaasee immoo haga kutaa 12ffaatti sadarkaa 1ffaadhaan mana barumsaarraa xumureera. Maarreegaa bareedduu ta'anii barnootaanis yoo cimtuu ta'an ijoolleen dhiiraa akka dubartoota kaanii garaa jabaatanii afaan natti banuurra yoo na kabajan yoo na ulfeessan isheen immoo jedhanii bakka gaarii bakka guddaa yeroo isaan naa kennan nan arga nan dhagahaasi. Harka caalu immoo hiriyoonni koo ijoollee dhiiraa waan na ta'aniif haasoo dubartootaaf umurii malee bakka hin taane irratti kufuutiif carraan nan mudanne ture. Daangaa dubbii daangaa haasoo nan qaba. Sanarra darbee namni natti haasa'us hin jiru. Yoon jaalladhes yoo na jaallatanis anaan dhufanii gaafachuun baay'ee ulfaataadha. Ijoollee dhiiraaf daangaa guddaatu nuuf ishee gidduu jira jedhanii yaadu. Barsiisonni koollee baay'ee na kabaju. Bifa kanaan ol jedhee kan na ilaalu tokkollee hin jiru. Hunduu akka ani isaanii fi hin malleetti of lakkaa'u. Dubartoonnis ati carraa waan hundumaa caalu eeggachuu qabda malee ariifattee heerumattis ta'e jaalalatti seenuun qabdu. Egereen kee gaarii milkii ta'a jedhanii akka nama raajii raajuu anatti raaju ture. Anis kanuma qabadheen taa'a. Haa ta'uutii garuu yeroon barnootaan kutaa 11ffaa baradhu diyaaspooraan biyya Ameerikaa jiraatu tokko mucaa keessan nan fuudha jedhee maatii kootti jaarsa ergata. Maatiin koos eenyummaa isaa erga qoratanii booda biyya Ameerikaatti illee qabeenya gaarii akka inni qabu waan dhagahaniif tole jedhanii anaatiin isaatiif kennanii. Haa ta'uutii garuu ani tole hin jenneeni. Maatii kootiinis tole hin jenneeni. Fedhii kiyyaan ala isattiin heerumu miti isiniin iyyuu barbaadu. Akkamittiin waan amma kanaa ga'u yaada kootoo narraan fuudhiin tole jettanii jaarsa deebisu. Sababa gaa'ela kanaatti ni salphatu. Ani miilla koo nama kana waliin hin kaasu jedheen maatii koof deebisee. Haatii fi abbaan koo yaada tokko dubartiin fedhii maatiin ala deemte galmi ishee dhumni isheen bareedu. Kan nuti siin jennu dhagahi. Egeree keef kan siif ta'u nu malee simiti kan beeku. Barnoota jette inni halkaniif guyyaa boquu kee gadi qabdee akka hurunguu dubbisaa ooltee bultu eessaan iyyuu sin geessu. Dubartiif kan tolu carraa akkanaatti yoo fayyadamtedha. Ta'uu baannaan garuu magaala kanaa iyyuu hin baatu. Tokkotu si ulfeessee diqaalaa si baachisee akka adaadaa kee manatti haftaa. Duruu faanni keessan tokkodha haati koonaan jette. Yeroo kanatti ani eeyyeen gaa'ela kee isa borcamaa kanarra mana adaadaa koo sanagaa qabutu harka meeqa wayyaa jedheen haadha koo deebite. Haati koo elaa jechi kun lammata afaan kee keessaa bahee jennaan haadha intala ishee ajjeeste jedhameen maqaan koo akka haaraatti barraa'a. Lamuu lammata afaan kee keessaa waan kana hin baasiin jetteen akeekiste. Kanaan dubbiin itti fufee ofii mataa isaaniitiin guyyaa qubeelaa qabanii namichi na fuudhuu barbaadu biyya Ameerikaatii Itoophiyaa dhufe mucayyoonis tole jetteetti jedhame qubeelaa konkolaataa maal diyaaspooraan kan qabu fidatee magaala keenya dhufe. Waa'ee nama kana otoonni waa'ee koo yaadiin achuma maatiin isaa qee keenya waan na ta'aniif adaadaa koorraa sirriitti nan beeka. Gaa'ela dhaabbatee ijoollee 2 horatee achuma biyya Ameerikaatti gaa'ela isaa adda qoodee ijoollee isaa bittinsee hoteelaa fi mana dhugaatiirra naannaa oolee kan bulu akka inni ta'e dhagaheera. Namichuma mataa moluu kanatu anaaf qubeelaa hidhuuf biyya Ameerikaatti dhufe. Dubbiin kan jabaatte bakka kanatti dhaam. Haati koo gurra ishee qabeen wanta ani godhu ishee goossa jechuun abdattee ofii teesseeti. Ani immoo guyyaa sana baduuf qophaa'eera. Kanan mari'adhu adaadaa koodhaati. Qophiin haga kanaa qophaa'e yoo salphanne kan salphannu akka maatiitti nuyidha. Akkattuu maqaan keenyi magaala kana keessatti bakka 40tti waamamaa qubeelaa isa jedhan godhuuti. Haa ta'uutii garuu miilla kee isa waliin hin dhaabiin. Sanaan booddee wanta goonu mari'annaa naan jettee gonkumaa fedhiin qabu anatti kan mul'atu
baradheen barnootaan bakka gaarii gahuudha. Baruma kana otuun kutaa 11ffaa baradhu qubeelaan anaa fi nama kanaatiif hidhamee ol jedheessisan ilaal maala fakkaatu hin beeku diyaaspooraama waan ta'eef biyya Ameerikaatii waan dhufe hundumtuu jilgeenfatee sagadaa fi akka ijoollee taatoo yookiin immoo mallattoo garaagaraa qaama isaarratti morma isaarratti naqqasate nama toon taane bineensa fakkaataa maarree guyyaan qubeelaa taasifame innis gara maatii isaatti ani immoo maatii koo biratti nafee bulee mucayyoo naa waamaa jedhee gara maatii koo deemu haati koo hin deemtu taanaan ani siif haadha kee miti ati sanaaf dhala koo miti nan qaanessu naan jettee nama kanatti na erge. Yeroon deemu waan ajaa'ibaa ture. Biiraan kaasaadhaan jimaan tamboon hiriyoota isaa waliin walitti qabamanii gammaduuf qophaa'aniiru. Akkuma mana seenii jedhanii richiitiin biyya Ameerikaatti fidee dhufe dhukaasanii ol galeen kan hin dubbisu dubbiseen gadi taa'ee hiriyoonni koo dubartoota lama ana waliin turanii siif kan malu carraa akkanaadha malee akka keenya kashlabboota magaalaa kanaa miti jechuun carraa gaarii akkan argadheet haasa'uun na jajanii daqiiqaawwan muraasa booddee ol darbaanuun jedhanii anaa fi inni qofaatti ol darbine. Yeroo jecha jalqabaa anaaf inni qofaatti wal argine natti dubbatu silaa biyya hambaa jedhamee dubartiin diddu hin jirtu waan na ta'eef kanumaaf jedheen yeroo qusachuudhaaf karaa maatii kee haasa'at ammaan booddee anaaf si tokkodhanaan jedhe. Yeroo kanatti ani yaabboleessa koo atanaaf abbaa taataa yaada maatii koo kabajuuf jechan qubeelaa hidhadhe malee ani siin hin beeku atis nan beeka ani nama kaayyoo fi karoora qabudha jedheen deebi'ee fi afaan ingiliffaatiin natti qoosuun kuni amaluma dubartii ana birattis tapha akkanaa taphatta yoona dhiira meeqat si waliin ciiseera ciisi gadi naan jedhee gadi na darbate battaluma iyya guddaa keessaan fudhee mana keessaa hangam sagaleen iyyuu jiraatus hundumtuu nahanii gara golaatanii na dirqisiise na gudeeduu fida jedheen hundumatti nimee gariin yaanni isaanii lamatti hirame gariin immoo isaatiin tasgabbaa'e jedhanii isa qabanii kanaan ani bakkan kufee ka'een hiriyoota koo qabadheen mana adaadaa koo deeme qubeelaa isaallee achumatti dhiiseen ba'ee kanaan booddee adaadaa kootiin maaliin godha yeroon jedhuni asuma taa'ee fedhii kee yoo ta'e qofa deemi fedhii kee miti taanaan rakkadheen iyyuu haa ta'u annan si barsiisaa tasgabbaa'in han jette. Haati koos abbaan koos wal qabatanii dhufanii barri intalaa nu dhagaye nuti maallaqa barbaanna malee namicha barbaanna miti maatiin dubartii isaa bakka maallaqni jirutti ergata malee hiyyeessatti heerumsiisee otoo carraa akkanaa qabu hin gubatu yoo nama kanatti hin heerumtu ta'e ati har'aa kaastee dhala keenya miti naan jedhanii abbaan koo ati dhala koo miti arraba jedhee natti dubbateen waggoota hedduu booddee achumaan boqotee anaansa walitti araaramnee rabbi lubbuusaaf boqonnaa haa kennu malee wantan jedhu hin qabu wanti immoo duubatti na deebisee na gaabsiisus tokkollee hin qabu. Haati koos akkanumaan carraa kan of dabarsitee jennaan balbala koorran ejjetiin naan jette yeroo sanarraatii kaasee mana haadha seeneen hin beeku. Obboloonni koorree waggaa 3 waggaa 4 nagaa nan gaafatanii turanii ijoollee dhiiraa waliin wantan deemuuf wantan ooluuf kanumaaf jetteeti carraa akkanaa of jala dabarsita miti naan jedhanii diyaasporaan sun waggaa 2 booddee dubartii gara biraa fuudhee jireenya maatii ishee magaalaa Finfinnee har'aa fakkeesse. Obbolaa ishee konkolaataa bitee maatiin koo har'allee waggoota hedduu booda jireenya sanatti ni inaafu. Obboloonni koo warri dhiiraa silaa yoona kun konkolaataa koo ture abaluuf hin toliin malee jechuun na komatu isuma qabutu sassata mitiire maatiin koo dhaam akka isaaniitti magaala keenya qabeenya kan qabu hin jiru akka isaaniitti immoo waa'ee maallaqaaf waa'ee dhabuu waa'ee dhumuu waa'ee dabalachuu waa'ee kanaa ol tujaarobuu kan yaadaa oolee bulu hin jiru. Maarree adaadaa koo biratti kutaa 11ffaas 12ffaas mureen carraa yuunivarsiitii argadheen yuunivarsiitii deeme kan nama ajaa'ibu waggaa tokko qofaa yuunivarsiitii keessaa akkuma baradheen carraan iskoolaarshiippii karaa yuunivarsiitii sanaatti dhufe qabxii waan hin qabuuf dubartummaan kiyyas na gargaaree ijoollee dhiiraa bara sana mooraa yuunivarsiitii seenne caaleen carraa barattoota 5f kennameen gara biyya Hindiitti godaaneen barnoota digirii koo barachuu jalqabee biyya sana keessattis waggaa 2 walakkaa qofa ergan baradhee booda carraa iskoolaarshiippii gara biraa gara biyya Faransaayitti na dhaqqabee barnoota digirii 2ffaa koo biyya Faransaayitti barachuun jalqabee kana qofaa miti otoon barnoota digirii 2ffaa baradhu adaadaa koo mari'adheen carraa gaa'elaa yookiin immoo jaalalaa asitti na mudateen namuma lammii biyya koo ta'e waliin hariiroo jalqabeen innis natti tolee anis itti toleen jaarsummaa adaadaa kootti ergadheen fedhii kooti jedheen tolee naan jettee otuu maatiin koo hin beekiin gaa'ela dhaabbadheen barnoota digirii 2ffaa koollee umureen abbaan manaan koo asumatti otuma baratu hojii jalqabee waan na tureef gara biyyaatti deebi'urra atis asuma hojii barbaanna jechuun oolee otoo hin buliin asuma biyya kana keessatti anis hojii argadheen jireenya gaarii jiraachuu jalqabne kabaja koo waliin mana ijaarradheen har'a jireenya gaarii qulqullummaa qabu jiraachaan jira.
jiraam. Rabbi ijoollee dhiiraa lamaanis na badhaaseeraam. Hangamis ta'u jireenyi biyya ormaa bu'aa bahii hedduu kan qabu ta'us haa ta'utii garuu kaayyoo ofii galma erga gahanii booda waan hunduma raawwachuu caalaatti keessa ofii kan nama boqotu hin jiru. Tarii nama sanatti otoon heerumeera ta'ee jireenya kana caaluyyuu argachuu nan danda'an ture. Haa ta'utii garuu kaayyootti gaa'ela sanatti seenaa jirutu anaan nan gammachiisne. Maatiin koo fedhii kiyyallee nan gaafanne. Gadi taa'anii akka mucaatti anaan hin amansne. Icciitii jireenya isaanii waan hin beeku karaa kamiiniyyuu haa ta'u haatii fi abbaan koo jireenya gaarii naaf filachuu hin danda'an jedheen jala mureen waan hin beekuuf isaan akkanaaf jireenya koo murteessan hin heeyyamne. Hinumaa faallaa isaanii deemuun barbaada. Sababiin isaa immoo haati koos gaa'ela isheef gaarii miti. Abbaan koos gaa'ela isaaf gaarii miti. Namni gaa'ela isaatiif gaarii hin taane anaaf gaa'ela gaarii yoomiyyuu taanaan naaf filachuu hin danda'u. Bareedinni, maallaqni, beekumsi wanti hundinuu yeroo fi sadarkaa qaba. Yeroo fi sadarkaa isaatiin yoo walgiteen alatti sanaan ala hundumtuu yerootti gatii hin qabne waan qabu. Gaa'elli immoo kanaa oli waan na ta'eef maallaqnis bareedinnis ilaalanii kan itti seenan ilaalanii kan filatan otoo hin taane sadarkaa umurii ofii sirrii ta'e sadarkaa yaada ofii galma gahanitti tasgabbaa'anii akka namaan otoo hin taane akka ofiin yaadaa yeroo jiraatanidha jiruun namatti tolti. Anumaafuu kan naaf gale ergan gaa'ela keessa seenee dhaatii malee umriin illee gaa'elaatiif baay'ee murtaadha baay'ee murteessaadha. Foon dhiiraa gaa'elatti erga seenee booda ijoollee ta'aa deema. Keessi ilmoo dhiiraa garuu dulloomaa deema. Dubartiin immoo faallaadha. Foon ishee dulloomaa deema. Keessi ishee garuu bilchaachaa waanuma xiqqoottiyyuu xiyyeeffannoo kennaa bal'achaa deema. Umrii isheetiin baay'ee kan caalu yookiin immoo kan hangafu lakki baay'een dulloomne jettee dubartiin gaa'ela seentu keessi isaa garuu dulloomaa kan hin galagalle ta'uu salphaatti beekti. Sanarra immoo itti yaadanii xiyyeeffatanii yoon kanatti seene hin bahu jedhanii gaa'elatti yoo seenani malee otoo sammuu ofiitiin hin bilchaatiin otuu yeroon hin gahin yoo seenan nama toon taane bor kan komatan ofumaanii. Dubartiin tokko of eegdee jennaan umuriin isheerra darbu hin jiru. Waggaa 50 guuttee illee heerumuu ni dandeessi. Garuu of hin eegdu taanaan gaa'ela malee hariiroon isheen uumtu foon ishees keessa ishees dulloomtuu ishee taasisee yaadni ishee yaada nama dulloomee ta'a. Dhiirri takkaa lama gaa'ela dura barte gaa'ela keessatti waan hin dhufneef gaa'ela isheef gammachuu kan dhabdu abbaa manaa ishee madaalaa kan jiraattu gammachuu dhabdu haadha manaa nagaa hin qabne taati. Kan nama milkeessu yaada ofii galma kan namaaf ga'u rabbidha. Akka rabbii yaada ofii galma namaaf ga'uuf immoo of qabuu tasgabbaanii jiraachuu qofa otoo hin taane jireenyi tasaa dhufee jireenya keenya akka miineef jilgeenfatanii halkaniif guyyaa gara waaqa ofii kadhachuu bo'uunis barbaachisaadha. Kanaan ala garuu jireenyi dubartii akka aduu ganamaan bahaatti arganii galgalammoo dhiyaatti arganiiti dhaabbataa miti. Haalonni salphaatti raasuu sochoosuu ni danda'u. Kan kadhatu kan jilgeenfatu waa'ee mana bor ijaartu rabbiin kan gaafatu yoo ta'e garuu yeroo fi guyyaa eeggata malee jireenyi gaariin harka ishee keessaatii hin bahu. Jireenya gaarii yeroo jedhamu namni hedduu fi warri koo kan beekan jireenya mana konkolaataa warqee fi wantoonni finfinne fakkaatan keessatti argamanidha. Haa ta'uutii garuu keessa yeroo jiraatan keessa yeroo seenan nageenyii fi jaalalli hin jiru. Gaafa keessa jiraachuuf jedhan akkatti jiraatan nama wallaalchisa. Sababiin isaa immoo bareedinnis hanga qaba. Beekumsis akkanuma maallaqnis akkanuma. Hundumarra garuu jaalalli waan caaluuf jaalala keessatti dhabuun argachuun kufuu fi ka'uun riqicha qofa waan na ta'eef namni sanaan walitti dhufe rabbi yoo adda baase malee gaa'ela jaarratee adda bahuu hin danda'u. Gaa'elli bara kana qoosaa kan nama taasisu miindaa laalanii seenu miindaa laalanii immoo bahu kuni gonkumaa gaa'ela ta'uu hin danda'u. Sababiin isaa immoo gaa'elli hedduun erga diidatti wal muuxatanii wal quufanii booddee waliin jiraachuu eegalu. Gaa'elli muraasa immoo miindaan yoo ol ka'uu fi miindaan yoo gadi bu'u walirraatti adda bahu. Kanaa ol waan hedduun haasa'uun ni danda'ama ture. Haa ta'utii garuu seenaa kiyyarraatii baradhaa. Warreen dhaabbachuu obsuu feetan dhaabbadhaa obsaa fi dhaabbachuu keessanitti immoo akka waaqayyo isin gargaaruu fi kadhadhaan dhaamsa kiyyadha. Yeroon kutaa 11 bara kan maatii koo haadha koorraa addan bahe sagalee haadha koo deebiseen kan hin dhagee waggaa 14 booddee bara darbe. Abbaan koo boqotee hin deemnes hin bilbillesi. Sababiin isaa immoo abbaa dhalli koo eessa jirti jedhee takkaafiyyuu nan barbaanne barbaaduun nan barbaachuu jedheen garaa kutadheen
jedheeni. Haa ta'uutii garuu abbaa koodhaati yeroo inni boqote gaddeen boo'een gadi taa'eera. Dhalli kan deebisee maatii isaa yaadatu yoo maatiin maatii ta'anii seeraan sirnaan guddisaniiru ta'edha. Wal caalchisaa faayidaa gara biraaf barbaachaa fedhii isaanii malee murtoon taane kennaaf kan guddisanii yoo ta'e dhalli karaa bahuu gaafa argate ni baha malee deebisee mana isaan dhufu. Kuni anaa fi maatii koo irratti kan ta'edha. Ana obboleettii keessan biyya Ambaarraatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.